Oduu ammaatiin Eertiraan daangaa ce'uun seera addunyaa cabsaa jiraachuu fi Itoophiyaan mirga daangaa isii kabachiisuuf hojiirra oolchaa jiraachuu ambaasaaddarri Itoophiyaa Suleeman Daddafoo himan. Dhaabni wayyaalee TPLF ibsa baasiin lola sharaariinoo dhiyaarratti taasifame mootummaa federaalaa isaan irratti banullee loltoonni Tigraay khasaaraa irraan geef dhoysuu fi dookumantarii sobaa hojjechaa jiraachuu beeksise. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed komishinii marii biyyaalessaa mari'achaa jirtuuf ajaja hatattamaa dabarsuun dhaga'e. Afyaa'in paarlaamaa Iraan tooftaa Ameerikaatuun dippiloomaasii tiyaatiraatii jechuudhaan qeequun ibsan. Daawwattootaa fi hordoftoota dhammii miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti sin dhaqqabu kanneen nama isin dhageessifne hanga footootu ammaan tanaatii amma bal'inuu isinitti. አክሱም የአማራ ነው የሚል ጥያቄ ተነስቷል። መተማ የትግሬ ነው። አልዋ መልስ የትግሬ mootummaan Eertiraadhaa humnoota wayyaanee hidhatan waliin qindoomina cimaa uumuudhaan humna waraanaa bal'inaan gara naannoo Tigraayitti bobbaasaa jiraachuu fi seera daangaa addunyaa cabsaa jiraachuu akkasumas abbaa biyyummaa Itoophiyaa irra dhiibbaa uumuu akka jiru Somaaliyaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Suleeman Daddafoo akeekkachiise. Ergaa galgala kana karaa toora tiwiitarii dhuunfaa isaa irratti maxxanseen humni waraana biyya tokkoo hayyama mootummaa biyya abbaa qabu duubaan daangaa addunyaa cehee seenuun qajeeltowwan bu'uura seera addunyaa kan cabsu ta'uudha dubbate. Ambaasaadar Suleeman Daddafoo dhimma kanarratti dhimma kaaba Itoophiyaa deemaa jiru irratti ergaa fuula tiwiitarii isaan irratti afaan Ingiliziitiin akka barreessetti Eertiraan humna waraana isii gara naannoo Tigraayitti bobbaasuudhaan humnoota mootummaa Itoophiyaa waliin waldhabdee keessa jiran waliin kallattiin hirmaachuudhaan seera addunyaatiif abbaa biyyummaa Itoophiyaa sarbaa jiraachuu dubbate. Ambaasaadar Suleeman Daddafoo fuula tiwiitarii isaa irratti yeroo walitti bu'iinsi hidhannoo guyyaa tokkoof mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi hidhattoota TPLF jidduutti uumame mootummaan Eertiraa yeroo ammaan tanaa dho'isan humna waraanaa gara naannoo Tigraayitti bobbaasaa jiraachuu hime. Suuraaleen hooggantoota waraana Eertiraatii fi hooggantoota waraanaa akkasumas bulchiinsa siivilii wayyaanee waliin walitti dhufeenya qaban agarsiisan dhiyoo kana bahuudhaan gamtaan humnoota lamaan jidduu jiru laalchisee gaaffiisa uumee jiraachuun ibsame. Ambaasaadar Suleeman Daddafoo barreeffama isaa qoodeen tarkaanfiin akkanaa abbaa biyyummaa Itoophiyaa irratti sarbama cimaa waan uumuuf nageenya gaafa Afrikaatiif illee balaa guddaadha jechuun ibsa. Ambaasaaddarri kun yeroo sarbamni abbaa biyyummaa akkanaatti fufe Itoophiyaan mirga ofirraa ittisuu isii seera addunyaa akkasumallee chaartara dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessatti waan tumameef mirga kana fayyadamuun akka ofirraa ittisuu dandeessu dubbate. Akka ibsa ambaasaadara kanaatti haala kana keessatti tarkaanfiiwwan waraanaa Itoophiyaa nageenyaaf abbaa biyyummaa isii eeguuf fudhattu kamuu bu'uura seeraa kan qabu ta'uu dubbate. Dabalataan Eertiraan humnoota hidhatan waliin tumsa gochuu fi daangaa biraa seeraan ala cehuudhaan balaa nageenyaaf siyaasaa naannoo gaafa Afrikaa qofa osoo hin taane abbaa biyyummaa Eertiraa mataa isiillee balaadhaaf akka saaxiluu danda'u ambaasaadar Suleeman Daddafoo akeekkachiise. Gama biraatiin Piroofeesarri Tigraay Piroofeesar Qindaayyaa Gabrahiwoot ergaa miseensota waraana Tigraayiif dabarseen miseensonni waraana Tigraay armii 13 shirrinaa keessa jiran lubbuu keessan baraaruuf yeroon hojjettan ammaa jechuudhaan lolli gartuulee duubatti hafuu kanaan taasifamu keessatti akka hin hirmaanne dabarse. Miseensonni waraana Tigraay kutaalee biroo keessa jiran wareegama bu'aa hin qabne kafaluu akka hin qabnee fi ibidda kanarraa akka feeganis Piroofeesar Qindaayyaa Gabrahiwoot miseensota waraana TPLF fedhaameeti jira. Dhaabni TPLF wayyaaniin ibsa galgala kana baafteen mootummaan federaalaa mootummaa badhaadhinaa jechuudhaan maqaa isaa dha'uudhaan lola kana laalchisee suuraa fi viidiyoo sobaa uumuudhaan dogoggorsiisaa jira jechuudhaan suuraan akkanaa suuraa sobaatiif dookumantarii sobaa injifannoo irratti raawwatame dho'isuuf hojjetamu jechuudhaan ibsa kanne. Akka ibsa kanaatti mootummaan aangorra turuuf nagaa dhiisee malee waraana kan filate jechuudhaan TPLF ibsa baafteen Tigraay gara hundatti loltoota isaa qophiirra jiraachuu beeksifte. Dabalataan akka ibsanitti mootummaan federaalaa miidiyaalee fayyadamuudhaan afaan faajessu fayyadamuun jaarsolii araaraa fi komantii dippiloomaasii addunyaa nagaa argachuuf yeroo ammaan tana dookumantarii sobaa hojjechaa jiraachuu beeksisan. Ibsa isaanii kana keessatti wayyaaneen uummataa fi mootummaa Tigraay nagaa fi jennu tarsiimaa kan qabu jechuudhaan nagaa yoo barbaade mootummaan federaalaa lola kana dhaabuu akka qabu illee akeekkachiise. Nuti jaalannee ibidda filanne osoo hin ta'in nageenya keenya eegsisuu fi mirga keenya kabachiisuuf mas waraanni TPLF gama fuulduratti illee tarkaanfii humnoota diina irratti fudhataa jechuudhaan TPLF ibsa amma baafteen akeekkachiisa mootummaa federaalaatiif kennite. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed komishinii marii biyyaalessaa mari'achaa jirtuuf ajaja hatattamaa dabarsuun dhaga'ame. Dr. Abiy Ahmed ajaja gabaabaa komishinii marii biyyaalessaatiif dabarsee akka turetu gabaafame. Finfinnee dabalatee ajandaa magaalota mata duree kan ta'e hoggaatu
Dr. Abiy Ahmed ajaja gabaabaa komishinii kanaaf kenneen ergaa hooggantoota komishinii marii biyyaalessaatiif ministeerri muummee dabarsee magaalaa Finfinnee dabalatee kallattii paartiin badhaadhinaa kaa'ee hordofuu akka qaban dhaamuun dhaga'ame. Ergaan gabaabaan ajaja ministeera muummee Itoophiyaa irraa dhufe kun akka ibsametti dhimmoota akka kenniinsa tajaajila yookaan itti fayyadama qabeenya uumamaa akkasumallee dhimmoota bulchiinsa magaalaa Finfinneetii fi magaalaa Dirree Dhawaa jiddugala mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti argamtee magaalaa guddoo naannoo Oromiyaa ta'uu isii irraa kan ka'e hojimaanni bal'aan fayyadamummaa waliin dagaagsuun seeraan akka diriiru hubachiisee jiraachuun ibsame. Haaluma kanaan marii tana keessatti hooggantoottii fi qindeessonni marii kana akka raawwatanis dubbatame. Hooggantoonni komishinichaa tokko tokko akka jedhanitti mootummaa waan ta'eef hin morminuu jechuudhaan mormii dhageessuun dhagame. ርስትን የማስመለስ የማይጨበጥና የማይሆን ረጃጅም ርቀት ያላቸውን አካባቢዎች አክሱም የአማራ ነው የሚል ጥያቄ ተነስቷል። መተማ የትግሬ ነው፣ አልዋ መልስ የትግራይ ነው የሚል ተነስቷል። ወለጋም የአማራ ነው የሚባል ተነስቷል። ስለዚህ ማብራቲን ኮሚሽኒ መሪ biyyaalessa Itoophiyaa keessatti miseensonni naannoo Amaaraa bakka bu'uudhaan komishinii marii biyyaalessaa keessatti hirmaatan Aksuum, Wallaggaa fi naannoleen Oromiyaa tokko tokko kan naannoo Amaaraati jechuudhaan falmii dhiyeessuun dhagame. Kanaanis magaalaa Finfinnee dabalatee Wallagga akkasumas Aksuum naannoo Tigraay tokko tokko ristii yookaan hambaa Amaarotaa yookaan abbootii teenyaati jechuudhaan falmii dhiyeessanii jiraachuun dhaga'ame. Afyaa'in paarlamaa Iraan tooftaa dippiloomaasii Ameerikaan fayyadamaa jirtu tapha tiyaatiraa fakkaataa jechuudhaan Ameerikaa qeequun dhaga'ame. Marii biyyattii keessatti gahee olaanaa taphatee afyaa'in paarlamaa Iraan Mohammad Bagar Galiibaaf malli dippiloomaasii Ameerikaan fayyadamaa jirtu tiyaatira fakkaataa jechuudhaan balaaleffate. Galiibaaf ibsa akaawuntii miidiyaa hawaasaa isaa dhuunfaa Tiwiitar irratti ibseen Ameerikaan yeroo baay'ee doorsisa tarkaanfii waraana cimaa fi yaamicha marii gidduutti wal jijjiiraa lolaatii fi dippiloomaasii oofuun tiyaatira kan fakkaatu jechuun qeeqe. Akkasumallee tooftaa dhiibbaa Ameerikaan qabdu Iraan gaafii Ameerikaa akka fudhatu dirqisiisuu hin danda'amu jechuun falme. Akka afyaa'in kun jeetti Iraan mariin kamuu odoo hin jalqabin dura Ameerikaan waadaa kanaan dura galte kabajuu fi waliigaltee gara fuulduraatiif wabii kennu akka qabdu simsee dubbate. Ibsi kun kan bahe yeroo dhiyoo asitti hariiroo dippiloomaasii biyyoota lamaanii fooyya'insaa mul'atullee Ameerikaa fi Iraan jidduutti garaagarummaan jiru guddachaa dhufuudhaan gara waraanaatti deemaa jiraachuun mul'ate. Iraanis dhiibbaa waraanaa marii qabatamaa fi dhugaa bakka bu'uu akka hin taane cimsitee akeekkachiisuun himte. Oduu teenya dhumaatii fi gama biraatiin qorattoonni waraana Chaayinaa diroonii bishaan jalaa gatii xiqqaan intarneetii addunyaa balaarra buusaa jechuudhaan akeekkachiisu. Qorannoon haarawaa qorattoota waraana bilisummaa uummata Chaayinaa jalatti taasifamu akka agarsiisutti dirooniin bishaan jalaa nama maleessa gatii xiqqaadhaan intarneetii addunyaa haleellaadhaaf saaxilaa jechuun ibsan. Dirooniin gatii salphaa fi gatii xiqqaadhaan hojjetamu kun baasii fi walta'iinsa keebilii faayibar optik galaana jalaa diriirfamee haleeluu akka danda'u ibsaniiti jedhan. Kunis kiiloomeetira 1000 lakkaa'amu waan dheeratuuf hordofuun barbaachisaa ta'uu dubbatan. Keebiloonni galaana jalaa kun lafee duydaa qunnamtii toora intarneetii daldala faayinaansii fi tajaajila duumessa addunyaa irratti ta'an daataa addunyaa keessa 99 qabaatu beeksisan. Haa ta'uti malee qorannoon tun yeroo ammaan tana intarneetiin addunyaa halkan tokkotti addaan jetuun balaa irra jiraachuus dubbatan. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaannee kan gammattoo turtanii turtii gaarii.